Federalistiin erga darbee shute Federalistiin jaraa songeen nu rukute Mufarii zawdii dibbii tiraa Sooshaalistii butee nyaatee sirni biraa Diimoo diimaan kiraa abiyyootii biraa Ashama harka fuunee daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna. Kun torbanitti yeroo tokko kan sinii dhiyaatu qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya har'aatiin keessummaa cimaa tokko biyya Ingilizii magaalaa London jiru jennee iyyaafannee sinii dhiyeessuuf har'a gara magaalaa Londonitti imallee jirra. Keessummaa kiyya dursee wal simbarsiisuu irraa fiilmii tokkon harkaa qaba. Fiilmiin kunis bara 1992 waggaa 25 har'a duwwaatti 24 dura sin deebiseet fiilmii kanarraa keessummaa koo waan hubattan natti fakkaata sana booda deebi'ee wal sin barsiisa mee turtii keessan nu faana ta'u jenna. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattan isin gaafanna. Dhaggeeffachaa takka duraan dursinee Oromoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraattan ammas immoo Oromoonni naannawa magaalaa Finfinnee keessa jiraattan hiriira nagayaa addi bilisummaa Oromoo qopheesse kana kabajdanii ammaan kana asinitti argamuu keessaniin nagaa kanarratti argamtan bittaa fi cunqursaa waggoota 100 olii booda qabsoodhaan carraa Oromummaa keenya irratti yaada keenya ibsachuu argachuun tarkaanfii guddaa mirga caaluuf nu qopheessu waan ta'eef bakka guddaa kenninaaf. Waltajjiin itti wal geenye kun yaadannoo guddaa qaba. Akka seenaan ragaa ba'utti handhuura walakkaa Oromiyaa burqaa hora Finfinnee Oromoonni naannoo kanaa dheedaa fi horaa itti bobba'an ture. Dhabamuu eenyummaa isaa har'aa yeroo ilaallu hammeenya cunqurfama keenyaa gaddaa fi aarii guddaadhaan yaadanna. Waltajjiin kun waltajjii diktaatoroonni qabsoo uummatootaa ukkaamsuuf lola lubbuu cunqurfamtoota naannoo garaafate qabeenya guddaa barbadeessee fi jeeqama hawaasaa guddaa uume irratti labsaa turan ta'uun yaadannoo yeroo dhiyooti. Haa ta'uutii har'a Oromoon kan itti wal ga'e lola labsuuf dhumaatii fi dararamuu uummatootaa fi waamicha gochuuf ituu hin ta'in nagaa waaraa kabajamuu mirga uummatootaa irratti hundeeffame sagalee isaa dhageessisuuf waan ta'eef waltajjii fuuldura ifa qabsoo keenyaan dhufuu danda'u irraan qaarree ilaallu ta'uun akka yaadatamu isa taasisa. Fayyaduu ga'u falmaan godhame guddaa wareegni baasne qaaliidha. Ilmasumaa falmaan godhanii fi wareegni kafalanis irraanfatamuu hin qabu. Kanaafuu kanneen carraa kana argamsiisuuf lubbuu isaanii dabarsanii dararaa argan hunda har'a kabajaadhaan yaadanna. Wareegamni isaanii akka firii godhatuuf addi bilisummaa Oromoo qooda isarraa eegamu hunda akka kennuuf hojjetu isiniif mirkaneessina. Ummata bal'aa Oromoo
hiriirri nagaa har'aa sabni Oromoo nagaa dimookiraasiif kan dhaabbatee fi mirkanaa'uu isaaniifis murannoon qabsaa'uuf qophii ta'uu isaa akeeka. Sabni keenya yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa cimfatee ilaalcha gadi aantummaa sirni gabrummaa itti bulche caccabsuudhaan ifirratti abdiin mirga isaaf ka'uu isaa firaa fi diinaafis kan ibsudha. Daandii isaa irratti qabus mul'isa. Waan ta'eefis qabsoon keenya boqonnaa haaraa tokko seenuu kan nuuf mirkaneessudha yoo jennee soba hin ta'u. Addi bilisummaa Oromoo hiriirri kun eebuu uummanni Oromoo nagaa dimookiraasiif qabu akkasumas immoo hawwii fakkaataa dhuunfamtoonni saba biraallee qabanis kan calaqqisu yaaddoo isaaniis kan mul'isu waan ta'eef garaa guutuudhaan deeggera. Itoophiyaa dhumaatiif rakkinaaf dabarsee kennaa ture furuuf hiree haaraa bane. Bu'uurri chaartarichaa nagaa karaa nagaan fiduuf mirga hiree murteeffannaa sabootaa beekuu, mirga dhala namaa ulfeessuun jijjiirama bu'uuraa nagaa waaraa argamsiisuuf haala mijeessuudha. Addi bilisummaa Oromoo gaaffii uummata keenyaa karaa nagaan furmaata kan argatu yoo ta'e diddaa waan hin qabaatiniif chaartaricha qopheessuu mootummaa ce'umsaa har'a jiru bu'uursuu irrattis hirmaannaa mul'ataa kennaa yoona gahuun isaa beekamaadha. Ji'oota torba dabran chaartarichi hojiitti mul'isuuf tattaafata godhamaa turan keessatti rakkooleen garaagaraa qunnamuun hin haalamu. Haa ta'u malee addi bilisummaa Oromoo nagaaf durummaa kennuun rakkooleen qunnaman obsee iddeeleen turan haasaan furuuf waliigaltee garaagaraa humna EPRDF waliin godhuun haala wayyeessuuf carraaqeera. Haala hammaachaa dhufe keessattis haala waliigalaa xiinxaluun haala badiinsatti deemaa jiru mul'isee nagaaf osoo karaa hin cufin ibsa baaseera. Akkanaanis waliigaltee haala waliigalaa ni fooyyessa jedhamee hojiirra ooluun isaa eegamaa jiru godheera. Rakkooleen garaagaraa gahanii fi gahaa osoo jiranii waliigaltee seenuun nagaa fi qabeenya chaartarichaaf kan dhaabbanne ta'uu fi balaa lolaa kan balleessaa caalaa fiduu danda'uu fi fedhii cunqurfamtoota hundaa hin ta'in hanqisuuf. Akka amantii keenyaatti yeroo ce'umsaa kun nagaan xumuramu murteessaadha. Egereen faayyaa Itoophiyaa qofaa osoo hin ta'in nagaa fi sabatiinsa naannoo keenyaa irrattis dhiibbaan qabus guddaadha. Kanaaf ammoo chaartarichi hacuuccaa tokko malee hojiirra ooluun karaa filmaatee hin qabnedha. Kana godhachuunis hariiroo haaraa ummatoota gidduutti bor dhalatuuf karaa banuu kana gochuudhaan hariiroo haaraa ummatoota gidduutti dhalatuuf karaa banuu kan danda'amu. Rakkina dinagdee hiyyummaa caaluuf ummata dabarsee kennaa jiru wayyeessuuf hireen kan argamu. Bulchitoota Itoophiyaa dabranirraa aynaan adda ta'uunii fi amantii ummataa horachuunis kan danda'amu akkasuma qofaan itti fakkaata. Kanatti milkaa'uudhaaf meeshaan garaagarummaa poolitikaa itti furan humna ta'uun bu'aa isaarraa honga isaatu guddaadha. Humna dimookiraasiif dhaabbateef karaan garaagarummaa poolitikaa itti hiikan dimookiraasii. Dorgommii poolitikaa bilisa ta'ee fi itti bahiinsa sagalee uummataa murtaa'uu fi murannoodhaan dhaabbachuu. Tooftaaleen kanaan ala ta'an hundi akka hin hojjenne jireenyi keessa dabarsinee hunda keenyattuu agarsiiseera. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo yeroo ce'umsaa nagaan akka xumuramuuf haalleen mirgoota ilma namaa tuqan walamantiidhaan walitti dhiyaatanii hojjechuuf tooftaaleen gufuu ta'an daddaffiitti hafuu qaban jedha. Abbiin uummata bal'aa keenyas akkasumadha jenna. Chaartariin hojiirra ooluu fi dorgommiin poolitikaa bilisa ta'ee mirkanaa'uu keessatti keessumaa yeroo ammaa filmaanni bulchiinsa sabootaa sadarkaa duraa deemu daawwattoonni addunyaa bakka argamanitti haala bilisaa fi loogii hin qabneen deemuun nagaa waaraa barbaannuuf bu'uura isa guddaa buusa. Kanaaf humnootiin dhimmi kun ilaalu dhiibbaa filmaanni kun haala waliigalaa irratti qabaatu ilaalanii akka milkaa'u haqaan dhaabbachuun barbaachisaadha. Kana irratti dabalee ummatoonni mirga filmaata isaaniitti bilisa ta'anii akka dhimma bahaniif sodaa fi bir'aa bulchitoonni dabran itti bulchanii deeman itti dabaluu osoo hin ta'in irraa buusuuf hojjechuun jiraachuun karaadha. Hiree kanatti dhimma bahuudhaan addi bilisummaa uummata
Oromoo ummatoota saboota biraatiifis dhaamsa qaba. Hawaasa addunyaatiifis dhaamsa qaba. Oromootaa fi ummata Oromoo bal'aa fi qabsaa'ota Oromoo kanneen fuula adda addaatiin qabsoo godhaniifis dhaamsa qaba. ABO's ta'ee ummanni Oromoo qabsoo kan goonuuf mirga hiree keenya murteeffannaa mirkaneeffachuuf sirna bittaa fi cunqursaa balleessuuf yoo ta'e malee saba tokkoof jibbaa hin qabu. Har'as ta'ee kaleessa saboota Oromiyaa keessa jiraatanis ta'ee kanneen sanaa ala jiraatan miidhuun kaayoo keenya miti. Fuulduras akka ofii keenyaaf mirkanaa'uu mirga keenyaaf dhaabbannetti kasaanis akka kabajamu tokkummaan fedhii irratti hundeeffame akka dhufu ni qabsoofna. Uummata Oromoo irraas ta'ee qabsoo Oromoo irraa waan sodaatan tokkollee hin jiru jennaan. Kanaaf olola qabsoo uummata keenyaaf adda bilisummaa hawaasni addunyaas qoonni qabu guddaa tokkummaa fedhii fi walta'aa uumamu akka argamu tumsi humnoota nagaaf dimookiraasiif dhaabbatanii nu barbaachisa. Hireen kun nu dabruun rakkoo caalu akka feeruu danda'u yeroo xiqqoof illee dagachuun hin feesisu. Addi bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo nagaaf dimookiraasiif amanamoo taanee qooda keenya raawwachuuf akka of duuba hin jenne mirkaneessina. Sabni Oromoos yeroo kana keessatti dirqamni irraa eegamu guddaa abbaan mirga isaa ta'uurra dabree jijjiirama bu'aa argamsiisuuf tokkummaa isaa cimsee warraaquun irraa eegama. Hamilee sabboonummaa isaa jaarmiyaan cimsatuun waan yeroon kennamuufi miti. Qabsoo poolitikaa jiru keessatti rakkinooti jiraachuu akka danda'an hubachuun falmaa hin affallanneef if kurfeessuun barbaachisaadha. Dabrees kallacha isaa adda bilisummaa Oromoo jabeessee bakka imaammataa ga'uuf qabeenyaan humnaaf yaadaan dirmachuu isaa jabeessuun irra jira. Kanumaa waliin kabajaa hariiroo obbolummaa saboota biraaf qabu jabeessanii itti fufuun aadaa dimookiraatawaa qabu caalaatti mirkaneessuun irraa eegama. Haqa keenyaaf qabsoon mirga keenyaa fi dirqama keenya ta'us tokkollee dagatuu hin qabu. Keessumaa yeroo ammaa dirqamni duraa filmaata bulchiinsa sabaa sadarkaa duraaf of qopheessuudha. Walaba ta'ee dhimma keenya irratti walaba ta'ee dhimma isaa irratti abboonuuf dammaqaa fi waan isaaf tolu beekee filmaatichatti dhiyaachuu qaba. Filmaatichi yeroo isaa fi akka silaa ta'uu qabutti akka deemuuf jabinaan qabsaa'uunis irraa eegama. Kanumaa waliin Oromoonni bifa adda addaatiin gurmooftanii mirga saba keenyaaf karaa adda addaatiin qabsooftanis qabsoo saba keenyaa daran cimsuun mirgaan akka xumuramu gochuuf carraaqa keenya walitti qindeessuun akka wal'aansoo goonu addi bilisummaa Oromoo waltajjii kana irratti deebi'ee waamicha isiniif godha. Sini mirkaneessaa deeggarsa mul'istaniif kabajaa qabu ibsaa fayyaa ta'a. Kabajaadhaa fi guddina hooggantoota adda bilisummaa Oromootiif kan dhiyaate walalo xiqqoo isin dhiyeessina isii akka dhageessan isin gaafadha. Oromiyaa biiftuu
Hayyeegaa daawwattoota keenya akkuma daawwataa turtan bara 1992 haasaa waltajjii masqalaatti kan taasisan yeroo dheeraatiif qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuun kan beekaman hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ka turan obbo Galaasaa Dilbooti. Keessummaan keenya har'as obbo Galaasaa Dilboo ta'u jechuudha. Egaa obbo Galaasaa Dilboo waliin haala qabsoo Oromoo bu'aa bayii keessa darban seenaa isaanii dabalate hanga har'aatti qabsoon Oromoo eessarraa ka'ee eessa ga'eera jedhu hubachuudhaaf akka nu faana turtan isin affeerra gara gaaffiif deebii keenyaatti seenna jechuudha. Hayyee obbo Galaasaa Dilboo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo duraanii egaa yeroo jalqabaatiif Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin gaaffiif deebii gochuudhaaf gaaffii isin dhiyeessine fudhattanii daawwattoota keenya keessattuu bara waan isin hoogganaa turtan waan qabsoo Oromoo keessa turtan seenaa keessan dabalate uummata Oromootiif akka dhiyeessitaniif gaaffii isin dhiyeessine kabajaan fudhattanii akkasitti nuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaaf maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha akkam jirtu. Galatoomaa isinis carraa kana naa kennitanii lafa fagoo deemtanii dhuftanii na dubbisuudhaaf barbaachuu keessaniif. Hayyee galatoomaa obbo Galaasaa gaa. Egaa gaaffiif deebii keenya akkuma amma viidiyoos daawwataniiru daawwattoonni keenya. Egaa obbo Galaasaa Dilboon eenyu ka jedhu namni wallaalu hin jiru. Maaliif qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu yeroo hundumaa yoggaa ka'u obbo Galaasaa Dilbootu adda durummaadhaan ka'a. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo waggaa dheeraas ka turtan waan taataniif. Egaa isa kana keessatti isin gara qabsootti odoon seenne mee obbo Galaasaa Dilboon yeroo jalqabaatiifis miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin isaa ta'u gara miidiyaattis waan dhiyaattaniif mee haalli guddina keessanii seenaa keessanii irraa kaanee gaaffiif deebii keenya akka itti fufnuun barbaada. Mee haalli guddina keessanii akkam ture, eessatti dhalattanii, eessatti barattanii, haalli guddina keessanii maal fakkaata, maatii keessatti akkam ture gaafa ijoollummaa isarraa kaanee gara inni gaaffiif deebiin keenya dheeraa fudhatu waan seenaa qabsoo keessaniiti isatti seenuudhaaf mee waan kanarraa nu ibsaa. Galatoomii egaa Galaasaa dhuguma akka jette namni maqaadhaan baay'ee beeka. Galata adda bilisummaa Oromootiif qabsoo kana keessatti hirmaachuutiin tarii warri kaleessa suuraanis maalis na arganii na beekanii har'a na wallaalutu mala. Yeroonis dheeraadha. Bifan kaleessa qabu tarii yooni dirreetti dhiiseen dhufe yoo jedhe tariirraa mijaata. Egaa viidiyoo keessan kan irraa jiru areeda ture. Akkasii kanaafuu ani ofii kiyya himuudhaaf ani godina dhiyaa Oromiyaa magaalaa Naqamtee jedhamtutti dhaladhee achumatti egaa barnoota sadarkaa tokkoffaas lammaffaas baree maatii Oromootti dhaladhee maatii Oromoo kana keessatti egaa waama anummaa kiyya maalummaa kiyya kee na barsiisuu irratti egaa qooda maatiinis hin taphataa. Ati Oromoodha jechuun ittuu dhalattee afaanicha beektaa, aadaa beektaa, maaliif maatii sana keessa jirta. Kanaaf xiqqoo gumaacha kan kennite akkoo kootiin jedha. Akkoon koo kun maqaan ishee ergan guddadhee of baree booddee yeroo hundumaa na dhiba ture. Eebbisee Raabaa Gadaa Aammuu jedhamti jechaadha. Itti fufa. Lakkoofsa kanas ishee dhumatu na barsiise. Egaa isiin maqaan amma qabu walakkaasaa baafachuuf isheetu sababaayyuu ta'e kan jedhu qaba. Maqaan Dilboo jedhu kun akkasumatti maxxanfamne maqaa abbaa kiyya kan duraanii miti. Jaartiin kun maanguddoon kun ijoollee 14 godhattee abbaan koo hangafa sana hundaati. Akaakayyuu koo wajjinitti amantii Ortodoksii fudhatan.
itti dhufe amantiin ortodoksii malee isaan dhaqanii barbaadanii hin fudhanne amantii sana. Yeroo amantii sana akaakayyuun koo fudhatan sana kitaaba guddaa tokko Dirsaana Mikaa'el jedhan kennaniifi turan. Isa sanatu akkoo koo biratti hafe erga akaakayyuun koo du'e. Kanaaf akkoon koo yeroon kifilii 6 galu Dirsaana Mikaa'el akaakayyuu kee kana naa dubbiftaa kottuu na bira taa'ii jette jecha. Egaa akkoon jaallata namooti horii qabdii aannan waan siin kennitii maal jettii nama jaallatti si akkooni. So Dirsaana Mikaa'elii kana ani geezis hin beeku. Isheen afaanichas hin beektu. Ituma anuu beekeetti meetiyoon hiikeef malee hin beeku anis. Amma akka hin beeknu maal goonaan jedheetti mee jechaadha. Callisiin waan harfii barattee miti harfii qubee saabaa kana. Harfii barattee isuma dubbisi atan taa'een kadhadhaa jetti jecha. Naammaa na fudhattee ol biratti ganama kaatee asnaa dubbisi bakka isaan beektu. Bakka tokkuma banii dubbisi jetti jecha. Ruutiinii isheeti akkuma nama salaatuutti ganama waa jettee waa tasbee tokko akkasitti sochooftii jechaadha. Ituman kana jedhuu kitaaba kana guddaadha. Biraannaarraa tolfamee golgaan isaa immoo mukarraa tolfamee guddaa kanadha. Ituman babbanuuni waan tokko argee. Kunis maali Dilboo ni ta'a Walda Giyoorgis kan jedhu. Maqaa akaakayyuu kiyyatu Dilboo ture. Maqaa abbaa kiyyaatu Walda Giyoorgisitti jijjiirame. Isa argeeni gaafadhe kooko maali wanti kuni hin jedheeni jecha. Kuni gaafa warri asitti bataskaana amma itti dhannu kana ijaaranii warruma qeesii kaabarraa dhufan jechuudha. Akaakayyuu keetii fi moototii asii amantii kana fudhachiisan akaakayyuu keef kennanii maqaa kiristinnaasaa ta'udha. Kennanii galgala yeroo galu iturra fi buleenaan jette jechaadha. So kuni tokko jalqaba maal wanti kun jedhanii gaafachoottuu nageesse. Egaa kanumaan ituu jirru mana barnootaas itti fufee mana barnootaatti fufee gara kutaa saduraa fixadhee kutaa lammaffaas fixadhee Yuunivarsiitii Finfinnee Addis Ababaa jedhamee beekamu sana seenee jechaadha. Achi yeroon ga'u immoo akka Oromootti of beekuu fi mana keessaa waan silaa siin jedhu akkoo kiyyaa hojii walitti dhiyeessiin jedhu kana waan xiqqoollee taasifamatti dhaga'amee ture dammaqiinsa guddaa kanarraa ka'een Oromoo baree Oromiyaa hunda hubadhee kan jedhu tun ta'ini maaliif waanuma jedhu tokko xiqqoollee natti bulu garuu fuula irratti deeffadhee hin deemne ijoolleedhaan sin ture gaafan mana barnoota sadarkaasaa yuunivarsiitii gahu Oromoota adda addaa wajjin wal qunnamuu carraa argadhe. Sanaanis sabboonummaa itti sawwatame. Cunqursaa uummata keenyaa jireenya isaa fi haala inni keessa jiru hiriyoota mana barnootaa sanatti walitti dhufneen naannolee garaa garaatiin walitti dhufaniin yaada wal jijjiirrachuu seenaa waliin dubbisuu zabana sana immoo zabana ilaalchi yookaan yaadni goblaa bitaa itti babal'ate waan tureef maadheelee adda addaa gochuun sabboonummaan natti bulaa dhufe. Hunda caalaa naannoo kiyya keessan ture. Oromummaas naannooma kiyyattan beeka gaafa dura. Oromoo jechuun immoo numa jennee ilaalla turre. Inni kaan bakka biraa jiraachuu isaa
lafaan yoo dhageenye malee qaamaan waliin agarre walis hin beeknu. Gaafa ammaa mana barnootaa sana seenu namuma akka kiyya afaan Oromoo dubbatu. Akka tokko yaada yeroo wal jijjiirrattu aadaa tokko qabaachuusaa si ibsuu walitti dhufne. Edaa nuti uummata guddaadha. Edaa uummanni keenya nuti bakka fagoollee adda jiraannu afaan tokko dubbannaa. Kanumarraan gaa dammaqaa dhufee dammaqiinsa kana keessa socho'een barattoota Oromoos mana barnootaa sanatti jajjabaa ture jechuun wayyaa ture. Namni walitti dhufuudhaan walii wajjin waa gochuutu hin ta'in ijaaramuunis ni ture. Akkasiin egaa Oromoo seenaan kun hanganu yoo ni dheeressee waa jechuu baadhee jechuudhaaf hin jedhe. Gaariidha. Booda seenaa keessan kan itti dhufnu ta'a waan keessattuu bu'aa bahii keessa dabarsitanii. Mee odoo gara wanni itti seenne sochiin yeroo sana adda bilisummaa Oromoo odoo hin hundeeffamiin ture dura sochii barattoota keessaa yookaan adda bilisummaa Oromoo hundeeffamee sana booda oofishaalii wanni ta'aa dhufe sochiin sun maal fakkaatamee sararaan tuttuqaa sochii maaltu godhamaa ture sana hundeessuuf adeemsa akkam akka ture tusaarraa. Sochiin adda bilisummaa Oromoo barataa keessaa bahee jechuun guutuutti sana keessaa bahee jechuun xiqqoo isheen ulfaata. Kanneen yoo barataa yeroo jettee jettu namoota baratee bahee waan akkasii yoo jedhame sun waan tokkodha. Isa dura ani mana barnootaa seenuu kiyya dura qabsootu ture. Oromoonni bifa adda addaatiin baratanii warri bahanis warri dallaa sanas hin seeniin xiqqoo waa'ee sabummaa isaanii waa'ee Oromoo kan hubatan walitti dhufuudhaan dhoksaanis haa ta'u walii wajjin mari'achuunii fi waa'ee qabsichaa waa'ee ummatichaa waa'ee saba isaanii waa gochuudhaaf hawwuunuu fi yaaluun uma ture jechuudha akka hubannoota kiyyaatti. Ani mana barnootaa sana sadarkaa sanaa seenuu kiyya dura waldaa Meeccaaf Tuulamaatu ture. Ani hin dhaqqabne. Ani bara 1974 yuunivarsiitii Finfinnee seene. Isa dura oduu isaa hin qabaadhe malee seenne inni bu'uura tokko ture. Egaa booda immoo akka barataa dhufnetti egaa isallee dhaqqabne namnis argee nutti himee sochiin karaa Baalee ni ture. Harargee keessattis Oromoonni sochii adda addaa gochaa turan karaa aadaatiin amma afran qalloo inni yeroo yaalannu dargaggoonni naannoo sanaa kan gariin har'allee lubbuun jiran aadaa Oromoo mul'isuuf qooda guddaa kennan. Kuni walitti dabalameetu suutuma suutaan jabaachaa dhufe. Warra mana barnootaa sadarkaa olaanaa yeroo keenyatti gale immoo caalaatti socho'iif afeeree jechaadha. Caalaatti akka qabsootti hawwatamnuu fi adda bilisummaa Oromoo yeroo ijaaramu itti dabalamuudhaaf carraa akka argannu nu godhee jechaadha. Kanaaf socho'iin adda bilisummaa Oromoo 74tti sadarkaa warraaqsis dhufee ture yeroo sana sadarkaa jaarmiyaatti of mul'isuudhaaf hojjechuu sadarkaa olaanaarra gahee ture jechaadha. Kanaaf yooni cuunfe sochichi bifa kana qaba ture. Adda bilisummaa Oromoo dhalatuu isaati immoo waan gumaachaan gaasii kaaseen jira. Sochiin isa dura Meeccaaf Tuulamaa godhee Meeccaa Tuulamaa wal qabatee karaa bahaatiin afran qalloon godhan sochiin karaa Baalee kunneen sochii barattootaa yuunivarsiitii keessatti ta'ee fi
influensii guddaa irree guddaa ture jechaadha yeroo ani turetti jechuudhaaf hin jedhee isa duras akkasumadha. Hayyee dhugaa jettanii obbo Galaasaa akkuma beekamu qabsoon Oromoo bifa bittinnaa'aatiin gaggeeffamaa ture. Keessaayyuu waldaa Maccaaf Tuulamaa sochii godhamaa turee fi keessattuu fincila diddaa gabrummaa godina Baalee fi karaa bahaas immoo taasifamaa ture keessaa akka inni hundeeffame sigaa seenaa irratti akkuma isin ibsitan amma ka'ee jira. Taa'eetus jira seenaa keessatti beekamaadha. Meesin yeroo sana gaa qaamni adda bilisummaa Oromootti makamuuf hundeessuudhaaf socho'aa turtan barattoota achi keessa akka qabxii tokkotti kan ka'udha. Isin bara kam qabsoo kanatti makamtan yeroo jalqabaatiif isarraa kaanee gara hundeeffama adda bilisummaa Oromootti jennu? Ani bara 1974 irraa jalqabeeni gara socho'ii qabsoo bilisummaa Oromootti hawwatamuu jalqabe. Kunis erganii mana barnoota yuunivarsiitii seenee booda. Isa dura warri nu dura mana barnootaa sana seenee ganna biyyatti galu waa'uma nutti hima ture. Hiriyoonni keeyya turani. Yuunivarsiitii immoo yeroo seennee jennu sagantaa tokkotu jira. Kan namuu warra haaraa seenu dura ture akkuma sabaatti isaa ta'uu akka naannootti wal beekuutiin sagantaa qopheeffatee orientation jedhaniitu haala mana barnootichaa waan jiru barsiisu. Egaa yeroo seennutti akkam jedhuun aktivistoonni Oromoo achi keessa jiran barattoota ta'an dhufanii haala jirus nu hubachiisanii akkamitti akka wal quba qabaachuu qabnus waan adda addaa nutti himanii boodarra egaa achi keessaan hiriyoota argachuu jalqabee namootatti dhufuu jalqabee namoota kana wajjin kitaaba bitaa kana dubbisuu jalqabne walumaanuu seenaa Oromoos barachuu jalqabne. Achi takka tureeni sochii waldaa barattoota Itoophiyaa kan yuunivarsiitii sanaa koongirasmaanii ta'uudhaaf dorgome. Ana qofaa miti egaa ana namoota 4 taana nuti kan yaada qabsoo bilisummaa Oromoo kana wajjin wal qabate jechuun kan deeggarsa sanaatii fi mararfannoo sanaa qaban. Dargaggoonni akkanaa qabanii wajjin yuuniyanii sanatti miseensa taane dorgommii gooneetu seennee egaa yeroo sana namoonni saba isaaniitiin dorgomu gaafa nu dorgomne sanaa muummichi ministeeraa inni darbee inni du'es ni ture. Kan egaa dirreetti wareegame immoo jaalli keenya Abboomaa Mitikuu ni ture. Masala Dhaabaatii. Ala keessa hin jiraatin malee warri ala taa'anii immoo kanaaf dhiibbaa godhanni jiru. Sana seenuun akka gaafas ilaalcha keenya warri waan yaada kana itti seennee gaaffii uummata keenyaa gaaffii mirga hiree murteeffannaa fi bilisummaa isaa waltajjii irratti ifatti haa muggunnu haa mul'ifnu kan jedhuun seenamee jechaadha. Erga sana gaa kuni barattoota hundaan qophaa'aa filmaannis godhamaa jechaadha. Hundi keenya iyyuu dorgomnee moonee seennee jechaadha. Kaawunsilii sana seennee barreessaanis keenyumarraa ta'ee Abboomaa Mitikuu. Sana booda nama ala jiruunis wal barachuu jalqabne. Warra alatti dhaaba kana bu'uursuuf yeroo dheeraadhaaf tattaafataa turanii wajjin carraa ijoollummaadhaan wal baradhuu argadhe jechaadha. Mana samaarii sana keessatti akkaataa nuti itti socho'aa turree fi maal jennuun. Maaliif nuun alatti warri ala jiranii waa'uma gochaa turan hariiroo adda addaa qabaachaa turanii adda bilisummaa Oromoo immoo uumuudhaaf hojiirra turanii jechaadha. So
isaan keessaa namoota wajjin quunnamtii jalqabne yeroo sanatti gaafa ani waan kanatti hawwatamutti koree waaltaa kan jedhantu ture. Isaan keessaa namni tokko ammas lubbuudhaan jira. Jaaldiimaa Nagoo hojiidhaaf gara naannoo dhaloota kiyyaa dhaqee ture. Achi hojjechuudhaaf ramadamee achi dhaqee ture. Yeroo sanatti nuti ganna yeroo galluu wal quunnamne. Duraanis mana tamaarii keessatti barattoota sochootuu fi dhagaan beekamtu keessaa tokkotti gaamma tokko ta'an jira jechaadha. Warri na dura waggaa dheeraa turan warra akka Mohee Abdoo, warra akka Mulugeetaa Moosisaa, warra nama jiru. Egaa nummoo warra amma dhufe kuni akkasitti quunnamtii alarraa argachuu jalqabne jechuun biyyuma keessaa akkanaan Diimaa wajjin wal quunnamne. Diimaan koree waaltaa keessa ture gaafas warra bu'uursan jedhaman keessaa koree waaltaa keessa ture. Ammayyuun bu'uure adda bilisummaa Oromoo yeroo kana. Dirqama tokko naa kenne. Dirqamni kun yeroo sana yeroo warraaqsaa ture. Koree waaltaa kunis qabsoolee hidhannoo Oromiyaa keessatti karaa adda addaa deemaa jirtu hordofuun ni ture. Mee gara Horroo Guduruu dhaqiiti naannoo sana shiftoonni ni jiru. Maali bifti isaanii akkamitti jiru kan jedhu qoradhu jedhee birrii 80 kennee handafa kanan beeku. Nama hiriyaa tokko qofan qaban ture magaalaa Shaambuu keessaa. Innu kanuma mana barnootaa yuunivarsiitiitti waliin turredha. Birruu Warquu jedhama. Dargii tajjeese. Isanii telefoona yeroo gannaaf manatti gallu naa kennee ture. Yoo bakka kanatti bilbiltee na waamuu na arguu dandeessa jedhee. Dirqama sana fuudheen Diimaarraa. Karaa kana dhaqi, karaa sana siin dhaqin hin jenne. Birruutti birbiree jechuu Birruu Warquutti. Birruu Warquu warra Nugusee Faantaafaa ajjeesisedha. Horitti qabadheen laqamtee ka'e. Garri Shaambuutti deeman tokko kan amma sirriidhaan yaadadhe tokko Baakkoorraan itti deemta. Kaan immoo lafti dhoqqee waan ta'eef ganna waan ta'eefi Geedorraan naannoftee fincaa keessaan dhaqxaa jechuudha. Qoqqoradheeruma ofii kiyyaa atoobisuma yaabeen karuma Geedoo na wayyadhee Geedoo dhaqee Geedorraa fincaa dhufee fincaarraatii makiinaa xixiqqoo kana kan laaqiidhaaf jedhamee laantirooverii jedhan sana yaabbadhee Shaambuu dhufee Birruu Warquu wal argine dirqama kiyyan itti himee. Maarree gaariidhaa buleessi koo tokko isin jira karaa gammoojjii kana beekaa isaan erginaa jedhee isa ergee waa qoqqoratee nutti deebi'ee natti hime. Maal gochuun akka danda'amuu fi maal jarri sun maalitti akka jiran. Baay'ee hamilee koo kaasisuun. Waan achi dubbisnee arginuuf maal jennuun argitee dirqama kana raawwadhee deebi'uun koo xiqqoo onni natti bulche. Amma yeroon ituun deebiin dura gaammoo duukan argadhee anaa qophaa'ee gara fincaatti deebi'ee fincaarraa Geedootti deebi'ee Geedorraa ka'ee biyyatti galuudhaaf jedhu. Namichi gargaaraan shofeerii nama gaatikeeta kana godhanii gurguru achumatti gurguranii kennanii fi namni makiinaa horaa miti. Ani dur bakka naa qabe Birruun bakka naa qabee kun amma ni deemaanis bakka tokkoon dhaqee deebi. Amma namichi gidduutti nama gatiirra wayyaa kennuuf makiinaan xiqqaa waan ta'e jechaadhaa fi qaaliidhaa si'achi makiinaan horiidhaan ituun ta'e hin argamu iyyuu tokko yoo dhuftee jettee torban biraa eeguu qabdi. Namni kun baay'inaan jedhee dhuma kaballaa natti ture. Nam beeka daandii sana. Nama gabaabaa namicha gabaabaa tokko ijoollee ta'e tokko amma namni kun naan jedhaanis dhagaa fudhee ni gaasiifachi jechuutti ka'ee jecha.
namicha poolisii to'atu alaqaa tokkotu jira maaliif guncaa kan akkasitti akkas goota jedhee lolee makiinaa sana na yaabsisee jecha. Makiinaa sanatti na deebisee akkasittiin biyyatti Naqamteetti deebi'ee abbaan koo gaafa na argu baay'ee gaddee telefoonaan bakka na barbaadaa ture. Kun dirqama kiyya duraati. Yeroo jalqabaati. Jalqabaaf egaa sana booddee inni baay'eedha. Akka jalqabaatii fi lafa hin beekneen dhaqe. Onnee dargaggummaati. Kinisaa abduu waan taatu akkasiin adda bilisummaa Oromootti dhiyaachaa dhufee boodayyuu dirqama sadarkaa wayyaa jechuun biyya bakka biraa dhaqanii leenjifamuutu dhaqqabe jechuuf hin jedhe. Hayyee gaariidha. Mudannoo ajaa'ibaati qabsoo ittiin jalqabuudhaaf daandii sana ammaa wanti naannoo Geedoo irraa kaasee gara sana deemu naannoo sanatti guddadhe waan ta'eef nan beekan sirriitti. Meegaa amma waa'ee adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuu deemuutti nu ibsitaniitu. Amma adda bilisummaa Oromoo akka lamatti yeroo baay'ee ibsama. Bara 1973 hundeeffamee kan jedhantu jirani. Gariin immoo lakkii 1976 hundeeffame akkuma adda bilisummaa Oromootti kan jedhan jira. Amma isinillee gara 1974 keessatti waggaatti dabalamtan sochiitu ture nan jettanii. Mee isa kana ifa gochuudhaaf akkamii? Gaamma warri falammii kana kaasuu mataan isaanii kan jiru dhaabi tokko dhaaba kan ta'u yoo sagantaa ifatti baafate korri sabaa kan jechuun kan dhaabichaa miseensota isaa bakka bu'anii argame seerummaa argatee dhaaba ta'e jedhama kan jedhanidha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa sagantaa sana baasetti sagantaa sana baasee sagantaa sanaan yeroo sana of labsuu hin dandeenye sagantichuma introduce godhe malee. Yeroo itti fudhate bara 1976 kan inni korasaa bu'uursaatti waamedha jechaadha. Korasaa bu'uursaa kana waamuun kan inni itti seerummaa qaamummaa seeraa argate akka dhaabaatti kan jedhuufidha garaagarummaan kun kan dhufe malee lamaanuu walitti hidhatoodha jechaadha. 73 jalqaba adda bilisummaa Oromoo 1972 kaasee hanga 76tti koree waaltaatu ture. Koree waaltaa kuni dhaaban taane. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo wixintee yeroo sanatti sochiilee karaa adda addaa goggodhaman kana qindeessuu namoota waan akkasitti bobbaatee jechaadha. Bara 1973 fi 74 sagantichi kana yeroo ibsamu akkuma nammasiin jedhee korri sabaa hin yaamamne. Korri bu'uursaanii bara 1976tti ta'ee jecha. Kanaafiti dhalooti dhaabichaa sanaan walitti hidhatee jechaadha. Yoo karaa biraa deebinee ilaalle addi bilisummaa Oromoo kun adeemsaan dhalate. Waan bakka tokkotti guyyaa tokkicha waan achuma taa'amee argameen hin dhalanne. Maaliif yoo duuba deebitee ilaalte adda bilisummaa Oromoo yeroo ammatti jettee oluu deema jedhanii warri yaadan jiru. Duruu turee kan jedhanii maqaadhaan. Maaliif ABO kanatu dhaaba ta'ee gadi lafarratti mul'atu isaa dura maqaadhaan dhalate. Amma kan Eertiraa ni ture, kan Maalii ni ture, keenyas ni jira jedheetu namni OLF jedha. Kana malees immoo namoonni adda addaa yeroo adda addaatti baharraa haa ta'uu, dhiharraa haa ta'uu, tattaaffiilee adda addaa gochaa turan keessumaa karaa bahaa kana biyya Somaaleetti bahanii achirraa immoo biyya Arabaatti achi tarkaanfatanii waan tattaaffii adda addaa godhaa turan. Inni 76 kuni kana cuunfee walitti fide. Fideetu dhaabicha gabbu'uurse. An akkasittiin ilaala hin beeku dhaggeeffattoota keessaniif tolchee ibsee ta'ee hin beeku. Akkasuma amma sirriitti lafa keessaniittu amma
bu'uurri 1976 suni caasaa siyaasaa fi maqaa wayii qaban itti fakkaata wanti koreen yeroo sana gaggeessaa turani. Koree waaltaati egaa inni tokko koree waaltaati sagantaan kophaadha. Caasaan dhaabichaa immoo caasaa jechuun caasaan dhaabichaa heera yeroo sana bahe kan General Council jedhamuun beekamu tokkooniti kan masakamedha jechuudha caasichi. Koree hojii raawwachiistuu qabaa, Secretariatii qabaa, birkileen garaagaraa immoo isa jala jiru akkasitti tolfamee jechaadha. Inni sun egaa bu'uura isa jalqabaatii jechaadha. Supreme Council Inni booda dhufe. Isatti deemuufanii. Inni booda dhufe. Gaafa dhaabichi lafaa ka'u bara 1976 korri isaa inni bu'uursaanii heera General Council jedhamuun beekamu hoogganamu buufatee ka'ee itti fufee jechaadha. Kun bifa caasaa isaatiin hanga tokko qabiyyee isaatiin itoo hin ta'in caasaa akka itti ijaarameen isa booda dhufuuf taa'urraa addummaa qaba ture jechaadha. Egaa bara 1976 dhaabichi bu'uurfame isa dura gaa sagantaa isaa baafatee sagantaan bahee lafa jalas beeksifamee waan fooyyessitti godhameetu kora sana dhaqqabnee korri sun immoo kora bu'uursaa jedhamee beekamee jechaadha. Egaa yeroo bara 1976 akkasitti hundeeffamu sana koree bu'uursaa sana kan adda bilisummaa Oromoo caasaan akkam ture eenyu tokko naa ture sarraas ifa goone. Caasaa isa duraa General Council siin jedhetti dura teessoon Diimaa ture. Itti aanaan isaa Muhee Abdoo ture. Barreessaan isaa immoo Jaalxaa Abdii turanii jechaadha. Egaa warri kaan Secretariatii adda addaa keessatti dameelee adda addaa hoogganaa turanii jechaadha. Inni sun kora tokkoffaa jedhamee fudhatameera akka kora tokkoffaa akka jechuutti fudhatame. Kora bu'uursaaf kora tokkoffaa jedhamee fudhatame. Kan keenya lammaffaa ture inni Gobeelleetti goone. Kaan immoo inni bara 2004 natti fakkaata ta'es immoo sadaffaa jedhamee jechuudha. Yeroo sanatti warri keessattuu obbo Magarsaa Bariifaa waan kana keessatti yeroo kamii kan isaanii. Egaa miseensota turanii sadarkaa adda addaarras turanii Jaal Magarsaa Barii yeroo bara 1977 caasaan dhaabaa gara SPMC Supreme Political Military Command jedhutti jijjiiramuti. Inni dura teessoo Jaal Gadaa Gammadaa Damsee Tacaana itti aanaa Jaalleen Colataa barreessaa Muhee Abdoo miseensaa koree hojii raawwachiiftuu Supreme Political Military Command Jaal Baaroo Tumsaa miseensa ta'anii ramadamanii jechuun ta'anii filatamanii jechuudhaaf hin jedhame. Yeroo sana keessa gaadne yeroo amma obbo Magarsaa Bariifaas amma tartiibaan gara aangootti dhufanii sochiin adda bilisummaa Oromoo gara dirreetti babal'ataa wayita dhufeedha natti fakkaata. Inni yeroo sana wanti jiru bara 1977 murtii jajjabaatu darbee jechaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo magaalaa taa'anii qabsoo bilisummaa Oromoo magaalaa taa'anii geggeessuun hin danda'amu. Kanaafuu hoogganni dhaabichaa dirreetti socho'uu qaba kan jedhudha jechaadha. Ijaaramuu SPMC wajjin kan dhufe kanaa jechaadha. Hooggansi siyaasaa fi waraanaa kan adda bilisummaa Oromoo kun egaa hanga isin aangootti dhuftaniitti warra adda bilisummaa Oromoo hoogganaa ture natti fakkaata. Sochiin yeroo sanaa akkam ture? Isinoo qooda fudhannaan keessan akkam ture? Ani bara 1977tti akkuma Somaaliyaadhaa deebinetti
anaa fi warri waliin deemne deebi'etti miseensa gumii sabaatti filame jechaadha. Dirqama adda addaa irrattis bobba'ee jechaadha. Tokko yeroo duraatiif gumii koree gidduu keessatti birkii jaarmiyaa irratti akkan hojjetu godhame. Sana booda egaa haguuggii erga Somaaliyaa deebinee haguuggii seeraa tokko immoo qabaannee akka lafa jala waa ijaarruuf icaatti ramadamee jechaadha. Jaarmiyaa icaatti jedhamu dhaga'uun oolle. Isa sanatti ramadamee egaa hojii lafa jalaa hojjechaa ture jechuudha. Mee egaa ammallee egaa sochii hammas inni aangootti dhuftanii adda bilisummaa Oromoo hayyu ture adda bilisummaa Oromoo taatanii koraa lammaffaatiin bara 1983 hanga aangoo fudhattanii dhuftanitti mudannoo garaagaraatu dhaaba kana mudataa ture, rakkooleen turanii, sochiin garaagaraa ture. Mee sochii sana keessatti isinis naannoo sana keessatti waan turtanii fi mudannoon gurguddaan, rakkooleen gurguddaan yeroo sana qabsoo kana mudatan maal fa'i? Akkamitti irra aanamaa ture? Sochiin waliigalaa maal fakkaata ture? Egaa amma magaalaadhaan dura wanti anis qooda kiyyaa keessatti waa jechuudhaaf dura magaalaadhaan dura hoogganni dhaabaa magaalaa keessa ture. Qabsoonni dhammoo immoo dirreetti socho'uu jalqabee ture. Hoogganni magaalaadhaa gara dirreetti akka socho'u jedhamee socho'ee jechaadha. Yeroo socho'u kana keessatti Jaalbaaroo, Jaalmagarsaa namoonni immoo isaa wajjin deeman akkasumatti isaan fudhatanii deeman ni turanii jechaadha. Akkaataa itti jaarmichi dhaabichi dirree fi magaalaas itti wal dhuunfachiisee jira miti sirnaan. Inni magaalaa keessa jirus dhoksaadhaan hojjeta jechaadha. Inni dhuguma dirree jiru haala banaa keessatti ofitti isaa hojjeta. Wanni kun akka gahaatti wal simatuu dadhabuudhaan hubannoonni garaagaraa dhalataniiru. Darban keessatti yeroo sana keessatti siin jechuudhaaf hin jedhe. Jaallan keenya yeroo dirree dhaqanii jedhan dirree dhaquu isaaniitti wanta gumaachi keessaa tokko humni keenya dirree guddachaa dhufe jechaadha. Kan guddises maali? Lola Somaaleetii fi Itoophiyaa gidduu deemu keessatti humni kun kana lamaan gidduutti lolaa ture jechaadha. Guddataa dhufe kanaafiyyuu hoogganichi kana caalaa magaalaa turuun akka faayidaas hin qabu. Kan barbaachifnes balaaf caalaatti akka nama saaxilu tokkotti gara dirree deemee jechaadha. Deemanii jechaadha. Dirree yeroo deemamutti bifa caasaatiin magaalaadhaa fi dirree lolaa jiraatamee irra guddaan isaa haalli yeroo sana tures haala shaffisaan jijjiiramu ture. Lola Itoophiyaatii fi Somaaliyaa gidduu lola guddaa deema. Nutis kana gidduutti humni keenya kan ijaarraadhaan durfamu falmaa keessa turame jechaadha. Of course dhaabaa wajjin wal quunnamtiin jira. Galaanas waan dandeettii dhaabni yeroo sanatti qabu magaalaadhaa dirreetti dabarsuu hojjetamaa ture. Hundi keenya keessatti hirmaannee jechuudhaaf hin jedhe. Kun dhaqeetu jaallan yeroo achi ga'anii jedhan dhaqee hubannoonni ifaa waan hin turree fi rakkina uume hanga tokko rakkina uume jechuuf hin jedhu. Kanaaf sababaan qabsaa'ota dirreerra jiranii fi magaalaa irra dhaqan gidduutti ni jechuun akkasi ani gama kiyyaani caasaan keenya haala turerraa guututti ifaa ta'uu dhabuurraa waan dhufeedheen ilaalaa jechaadha. Hariiroon warra dirree jiruu fi nu gidduu jiru bifa caasichaatiin ifee
lafa taa'uu dhabuu miti. Bara 1977 gumiin sabaa wal ga'e suni fi SPMC utube suni caasaa gubbaa tolchee haaluma nageenya yeroo sana turerraa kan ka'e caasaa gubbaa tolchee caasaan sun immoo bifa heeraatiin wixinamee akka gadi bu'u jira miti. Bifa heeraatiin qophaa'ee akka hojiirra oolu ajajee ka'ee jechaadha. Inni kun hojiirra oolle. Kana gidduutti haala hatattamaa dhalateen namuu haala tureen namuu dirreetti deeme jechaadha. Kuni gaaffiilee kaasanii gaaffiin kun egaa boodarrayyuu rakkoolee adda addaa uumuutti geessan jechuu hin jedhe. Rakkoon suni egaa keessattuu dhaabni yeruma sanarraa kaasee gargar babba'uun mallattoon achirraa jalqabamee rakkinni achirraa jalqabamee jedhanii waan kaasanii fi rakkoon sun yeroo sanatti irra aanamuu hin danda'amu ture. Hin danda'ama ture hin turre kan jedhu suni yeroo sana dhaabbadhee kan hin jedhu tattaafatameera. Hogganoonni keenya dura ture dirree sana turanii Jaal Magarsaanis Jaal Baaroonis hojiin dura fuulatti fuuleffatamee waraanicha ijaaruu bifa qabsiisuu irratti fuula kan qabatamee jechaadha. Sanarraa ka'uudhaanis godinicha bifa qabsiisanii ijaaruu irratti ture jechaadha. Ammas waan isa qaama isa hafe sana waliigala isaa bifa heeraatiin kaa'uun waan lafa jirutti haala yeroo sana nama qabatti fuuleffatu waan tureef isa harkaa qabanuu ijaaranii isa sana booda waan tokkotti bahuu kan jedhu isatti dursanii hin fuuleffanne jechaadha. Kuni yaaduun dadhabne. Kuni egaa ituu gangalatuu nuunuu dabalatee bakka hedduu deemee jechaadha. Bakka hedduu deeme nuunuu jechuun gaaffii jaarmiyaa kana furuudhaafiti yaaliin erga gaafa bara 1977 erga adda baanee booda ittuma ture. Tokko namni argitee miseensa gumii sabaa ta'e inni dirreetti inni biyya alaatti ramadame biyya alaatti kutee jechaadha. Warri dirree turan immoo nama meeqa Jaal Magarsaa, Jaal Bariisoo, Jaal Baaroo, Jaal Gadaa Gammadaa, Jaal Labboomaa Mitukkuu isaan kana. Baalee kan turan immoo Jaal Gazuu Bantii, Jaal Muhee Abdoo Baalee turan. Anaaf Goota Bobbaas immoo boodarra dhufu. Inni Arsii turre jechaadha. Bakka bakkatti faca'ee jira humni kun. Amma egaa kana gidduutti kiraayisisiin dhalatee jechaadha. Kiraayisisiin dhalate. Keessattuu wareegamuun obbo Baaroo fi inni obbo Baaroo fi Dammaqsaan ni wareegamanii wareegamni isaanii suni dhiibbaa godhateera. Dhiibbaa fide qabaa jechaadha. Sana booda egaa jeeqamsi kuni dhaqeetu egaa humni lamatti bahuudhaa fi dhaabni IFLO jedhus ijaaramu OLF fi IFLOtti adda bahuun dhufee sanaanuu egaa jaarraa abbaa gadaa fa'aa ka dhaaba biraa hundeessuun achirraa dhufee egaa gatii nu kafalchiise qaba kan itti gammadaniif itti boonan miti haa ta'utii booda kanarraa fixanneerra jechuun wal arginee teenyee haasofnee amma tokko leeyoo ta'uu baate yoon jechuu baadhee dhugumaan walitti dubbannee sana seenaaf ofitti of duuba dhiifnee darbuun keenya ni jira jechuuf hin jedhe gaafa ulfoon ijaarame. Mee kan ulfoo boodatti dhufna mee asumaan waan rakkoo kana kaafnee fi yeroo waan kana fixxanii rakkoon sun akkuma isin jettan babal'atee keessattuu miidhaa qabsoo Oromoo irratti fideera beekamaadha. Darbee hangallee amma akka ka'utti ni mul'ata. Sirriitti ifatti ni mul'ata. Gaafa fixxan sana dogoggorri iddoo kana ture kun sirreeffamuu qaba ka jettanii lafa keessan way jira kan uummataaf ibsuu danda'amu jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf nu gidduu nama alagaatu ture. Haasaa kana yeroo haasofnu yeroo dheeraa fudhannee irratti haasofnee jechaadha. Okay. Bakka kana dogoggora ture, bakka kana wal himatuudha kan ture jechaadha. Waan garri tokko kanaan dura jechaa ture, garri tokko hubachuu dhabuun ni jira jechaadha. Kanaafuu kanatu ture kan jedhu tun ta'een badiin akkasii kun qabsoo irratti miidhaa godhateera. Badii kana hunduu lamaanuu gaafatama fudhatanii of duubatti dhiisuudhaan fuuldura deemuu kan jedhu cuunfee lafa kaa'ee siin jechuudhaaf hin jedhe kan jiru. Isa immoo sanarraa ka'eetu haga ammaa rakkoon akkasitti deema kan jedhamu kana hin bitu'an san hin fudhadhu jechuudhaaf hin jedhe. Sanarraa ka'ee rakkoon haga ammaayyuu itti deemaa jira kan jedhu kuni xiqqoo ulfeessuudhuma natti fakkaata. Eeyyeeni wanti suni nu miidheera. Namni walitti bu'uufi maal jechuun. Anis jaarraanis teenyee akkamitti akka wal ilaallu, akkamitti haalli kun tatta'eef maal jedhu waliin haasofneerra. Waliin haasofnee immoo waan wal hubannee fi waan wal hubannis qabnaa jechaadha. Garuu wanti hariiroon isa booda hariiroon erga nagaan kun bu'ee uumame isa sana fayyisuuf karaa kan banu ta'edha kan hin arge jechuudhaaf hin jedhe. Rakkoon akkasii argitee jaarmiyaa akka keenyaa kana keessatti jaarmiyaa gargaarsa biraa tokkollee hin qabne. Jaarmiyaa argitee ollaan isaa akka nyaapha tokkotti ilaaltu bakka turreerraa. Qabsaa'onni jiran rakkinaan qabsaa'an keessatti hin dhalata. Yeroo dhalatu keessatti immoo sababaalee adda addaa namni ni fida jechaadha. Keenya adda ta'ee miti dhugaa dubbachuudhaaf. Warri Tigirees keessa darbanii jiru. Warri Eertiraa immoo caalaayyuu keessa darbanii jiru. Waan ta'edha jechuudha kun. Dubbii guddaan maa inni rakkoo kana carraa argannee walitti dubbachuu danda'uu keenyadha. Ituu walitti tun dubbatiin gariin keenya jiraannee gariin immoo kun akka jaarraaf darbaniiru ta'e xiqqoo nama quuqaa jechuudhaaf hin jedhe. Kanaaf akkasuma jechuun barbaada yooni gaaffii kee hin beeku deebiseera ta'e. Boodarraas hin kaafna waan ulfa waan kaafnuufi itti deebina. Dhuguma akkasiin amma kaaftanii keessattuu amma kan Eertiraa qabsoo Eertiraa yoo ilaalle Isaayyaas fa'aa Shaabiyaa kan hundeessanii wareegama guddaa guyyaatti gara nama 700 walirraa findheetu kan Shaabiyaa hundeessine keessattuu warra jabaa balleessuudhaaf jechuudha. Isarraa ka'aniituyyuu gara fuulduraatti tarkaanfatanii kan qabsoo isaanii milkeessanii biyyas gonfatanii beekamaadha. Qabsoo keessatti waan mudatudha. Uummati keenya garuu yeroo darbee keessa yoo wanta kana kakkaasuutu mul'ata. Kun uumamuma qabsoo keessatti kan jiru anis akka isaatti nan amana. Sirriidha. Garuu waan kana akkasitti ifa gootanii fi namni illee waan kana akka inni daawwattoonni keenya illee hubatan waan hin barbaadee fi wanti kun edda akkasitti furmaata argate uummatatti achi bahee hin himamu. Kanaaf keessa guungummiin darbee ka'a. Kanaaf ani lakkii hubadheera sana bar gaafa ulfoon ijaaramee jalqaba ulfoon ijaaramuusaa dura ijaaramuudhaaf yeroo yaadni isaa ka'u araara lamaan adda bilisummaa Oromootii fi jaarraa irratti hundeeffameetu. Araara kana gidduu immoo warra Eertiraatti ture. Nu gidduu taa'anii wanta kana kan dhaga'anii fi nuyi yeroo suduudhaan walitti dubbannu jechaadha. Gara adda bilisummaa Oromootiinis gara AFLOtiinis walitti dubbannu. Maal inni sababaan kanatti geessise kana maalidha? Jaarraan waan himataa ture qabaa har'aa hin jiru inni lubbuudhaan Rabbi rahmataa godhuu fi
sababa baarootiif kana na godhanii kan jedhu qabaachaa ture. Gara keenyaan kana miti kan jedhu qabaachaa turre jechaadha. Ilaa dubbiin jiru inni haaduu jaallan kaanis waliin jiranis waliin du'e jaalleenyu badoo dachaasaanis. Haalli kun yeroo ta'e hin hubachiifne dhaabaa. Maaliif ajaja kee jala turan yeroonni kuni akkasitti wanti kun ta'e hin jedhamne qorannoonis hin godhamne kan jedhu tokko kan ka'e. Kan jedhu waan hedduudha kan ka'e. Lubbuututti badee namni irratti wal dhabee waan baay'eetu jedhamee jechaadha. Garuu haasaa sana irratti wanti hubanne maali? Hundi keenyayyuu itti kan hin gammanne ta'uu keenyadha jechaadha. Kan argitee irraatii kanaa baluun akkas goonee kanaa balu akkas taanee kan jedhu akka hin taanee fi fuuldura keenya akka ilaalluti haasofnee xumurannee jechaadha. Kana jarri alagaas arganiiru viidiyoon isaayyuu hin jira isaan bira yeroo gidduutti haasaan godhamu maayyii nu lamaanuu jaarraanis adda bilisummaa Oromoof Ifloones jechuun jaarraatu sana durse akkasitti fixannee jechaadha waan kana. Dhuguma uummata keessa kaka'uun ni danda'ama. Maaliif kan adda bilisummaa kan qabsoo keenyaa kuni seenaadhaa fi inni darbe seenaadha jedhanii dhiisuu miti waaturraa baratamaa jechaadha. Waaturraa baratama jennee yeroo deemnu kana keessatti ammoo yeroo yerootti waan tokko furmaata gooneerraa yeroo jennu wanti hundi ni irraanfatamaa jechuu miti. Garuu waan argitee waan irratti waliigalle jedhamee kanaan dura ta'e warri dhimmi ilaalu walgahee ta'e sana jabeessaa deemuudha wanti jiru. Maaliif dhaabni Oromoon qabaachaa ture adda bilisummaa Oromoo tokkichadha jechaadha. Dhaabni kuni waa hedduu keessa darbe. Mataataa ta'u gamtaadha akka dhaabaatti iyyuu haa ta'u waan baay'ee keessa darbee jechaadha. Ummatichi immoo akkatti ilaaluu qaba. Isuma qaba jennu on positively ilaalee isuma qaba. Kanaafiyyuu waan rakkina jedhamee dhalate tokkos itti dhaga'ama. Yeroo immoo injifannoon xiqqoo ishee hir'attee jettu yeroo qabsoon dheeratee jedhu immoo isa kaleessa rakkina ture qofatu itti mul'ata jechaadha. Kanaan wanti kun deddeebi'ee ka'a. Dhugaadha qabsoo falammiin nu gidduutti ta'e adda bilisummaa Oromoo fi Ifloo gidduutti dheeraadha. Yeroo dheeraa fudhatee namas baay'ee walitti mufachiisee maal jedhe. Garuu yeroo ulfoon ijaaramee waan kana fixanne jedhamee labsamu uummanni baay'ee gammadee jechaadha. Egaa baay'ee keenyaaf suni dhugaadhaa akka jedhu qabnaa jechaadha. Maaliif yeroo deebi'ee ilaalu ta'anii wanti sanarraa buufanne hin jiru. Waan tokko yeroo si keessatti ka'u jechuun akka hawaasa tokkotti wal mo'uun salphaa miti. Har'a moheera jettee yaaddullee borsin dhiisu wanti sun. Waliin bakka tokko jirta. Kanaaf waan barnoota irraa argannudha kan jedhuun qabaanii ofii kiyyaaf walii keenyattis yeroo dubbanne barnoota irraa argannutti fuulaateeffannu waliin jenneerra. Nutis barnoota irraa arganne qabna isaanis barnoota irraa argatan qabu. Lamaaniif immoo waltajjii ta'ee kan walitti nu dhiyeessee ulfoo ture jechaadha. Ijaaramuu ulfoo ture jechaadha. Egaa ulfootti yeroo dhufnu akkasumatti waan sanatu hin dubbatin miti akkan irra hin deddeebine malee akkuma silasiin jedhe dura isa sanati kan haasofnee xumuratti goonee jechaadha. Waan darbe sana. Booda itti deebina kan ulfoon eegga hundeeffamee hagam deemee akkam turee bu'aa akkamii argamsiises jedhu booda tartiibaan itti dhufna. Egaa ammas garuma waan rakkana sana bira dabarraa egaa sirriitti lafa keessaniittu sana boodas adda bilisummaa Oromoo kan mudate hooggansi bakka tokkotti dhumuudha yeroo sana karaa Somaalee mudatee sanillee sana booda gara hayyuu tureetti kan dhuftanii akkam ture seenaa sana yeroo sana sochiin turee fi wanti mudate sun miidhaan inni geessise maal fakkaatan akkamitti ibsama
yeroo sanatti? Inni ulfaataa ture. Ani bara 1978 dirree dhaqe. Dirree dhaquus kan inni isa duran hojii lafa jalaa irratti bobba'eeni namoota gara dirree deeman fuudhee dirreetti geessuu waan akka galaa fakkaatu fa'aa yeroo anjaa qabaadhe deemee geessuu ituman kana hojjechaa jiru piroojeektiin tokko yaadame. Jaallan yeroo sana dirree turan jaalbaaroo tumsaas dirreetti dhaqee qunnameen humna addaa tokko leenjisanii gara buttaa tokko kan ta'u humni kun gara giddu galeessa Oromiyaatti akka darbu kan jedhu murtiin ka darbe. Humna kana dabarsuudhaaf hamma dandeenyu tattaafanne jechuun karaa qoratuudhaan fagoo deemne jechaadha. Hanga Salaalee keessa karaa Barahat kana maal qormaatuma kun maadheeluma dhaabaatu jechuun maadheelee dhaabaatu itti bobba'ee hojjechaa ture jechaadha. Sana milkoofnee namayyuu asabootii oofnee Finfinnee keessa dabarsinee gara Ambootti dabarsinee ture jechaadha. Sunitu milkaa'ina fee namoonni qabamanii kanarraa kan ka'e turuu hin dandeenye Shaggar dirreen dhufee jechaadha. 1977. Achi dirree seenee jechaadha. Gaana dura jaallan turan dura jaal Magarsaanis achi ture, jaal Baaroonis achi ture, jaallan Gariinis achi turanii jechaadha. Jaal Gadaa Gammadaas Abbumaam Tukkus dura achi turan. Rakkoo tokko furuuf dhaqanii achumatti hafan isaanis. Egaa kanaan akkuma dhufetti kibbatti ramadamu. Ajajaa zoonii kibbaa ta'een dirqama fudhadhee achitti anaaf jaal Qotoo Babbaas Bultuun deemnee jechaadha. Humna ture fudhannee deemnee akeekni Bobbaasan achitti banuu waanumaan dura ani dhaquu kiyya dura jaal Magarsaan naannoo sanaaf gara Baaleetti akka hojjetamu kan jedhuu fi jaallan achi turan Baalee turan Baalee turan ni turanii Somaalee Abboo keessa humna Hajii Abdullahi Ganamoo keessa turantu ture jechaadha. Duulaa Bosonaa fi Gazuubantii nama biraas. Isaan kanaan walitti hidhuu kan jedhu piroojeektiinsaa. Gama Baaleetti bal'atu gama immoo Seentiraal Oromiyaatti waa gochuu kan jedhu. Anachi naqee achitti hidhannee humna sana gadhaabnee humnicha gadhaabnee quunnamtii gara magaalaatti banuu gara Finfinneetti banuu irratti hojjechaa turre. Yeroo kana godinni bahaa ammas jeeqama biraa keessa seenee jechaadha. Namni ajajaa waraanichaa ture tokko diddaa agarsiisuudhumaan fincilli biraa dhalatee jechaadha. Inni sunis dhuunfatamee jaal Magarsaa fi humni tokko humna xiqqoodhaa wajjin asumitti dhufanii jechaadha. Arsiitti dhufanii jechaadha. Inni dhufuusaa immoo xiqqoo dura warri Baalee jiranis nutti dabalamanii jechaadha. Muheedhaa fi Eeggazuun nutti dabalamanii jechaadha. Yeroo kana amma hundi keenya iyyuu egaa amma gumiin sabaa namni irra guddaan naannoo keenyatti argame namni irra baay'een naannoo keenyatti argame jaal Gadaa Gammadaa kan godina bahaatti dirqamaaf hafe malee hangi dirree turre walitti dhufnee jechaadha. Naa dura teessoon keenya jaal Magarsaa barii walgahii gumii sabaa waamee konsalteeshinii jedhu waamamnee irratti waan haala qabsichi hanga nu gaafas walgeenyu haala keessa darbee magaalaa keessatti dirree keessatti biyya alaatti maal keessa akka darbe xiinxalli bakki kun Torban jedhama Arsii keessatti naannoo laga Ejersaa fi gubbaadhuma isaa naannoo sanattidha walgahiin kun kan taa'e 1979 walgahiin kun taa'e. Walgahii kanarra nutituu jirru tokko walgahiin kun yeroo taa'ee jedhutti
heerri dhaabaa kan kanaan dura sila 1977 jalqabee rarra'aa ture sun akka wixinamee xumuramu jaallan alaas qunnamamee wal arguun yoo danda'amee wal arguun danda'amee kora sabaa mirkaneessuu kan jedhu ture jecha. Kana itti walii galameetuma kanaan jirru warri alaa Somaaliyaatti immoo 1989 jalqabee waan akka waajjiraa tokko banamee ture. Bara 1980 keessa jalqabanatti fakkaata. Ergaa nu erganii jechaadha. Naannoo Moqdishootti biiroon banamuu isaa ergaan nu dhaqqabee. Egaa amma heera amma asitti wixiname kana yaada walgahii hoogganoonni ala jiraniif keessa jiran wal arganii waa gochuu kan jedhu fudhatanii bobba'u kan jedhu murtaa'e jechaadha. Egaa kana keessatti hayyuu dureen keenya bobbaa kana keessatti argamuu qabaa kan jedhu mormiileen adda addaa illee irratti ka'anii turani. So jaal Magarsaa Bariitii fi jaal Abboomaa Mitikkuu nu biraa akka bobbaa kana irratti deeman. Hayyuu dureen mataan isaa dura taa'an keenya yeroo sana mataan isaa inni sajjiste dhiyeesse jechuun inni argamu akka qabu. Maaliif haala dirree keessa jiru, haala biyya alaa jiru, haala maal jiru kana ergaadhaan gochuutu hin ta'in argamuu qabaa kan jedhu. Waajjiraan immoo Somaaliyaatti banamuun isaa baname jechuuniif qunnamtuu jalqabuun jajjabeessee jechuun waan kana murtii kanarra ga'uudhaaf. Tole jedhamee egaa warra alaa wajjinis wal qunnamtiin godhamee yaadni akkasii akka jirus himamee nu biraa ka'aniitu gara godina bahaa dhaqan Gaarsiirra. Godina bahaatti bobba'anii jechaadha gara Somaalee deemuudhaaf. Somaalee erga gahanii booddee wal mari'atanii Gadaa Gammadaa fi Gazuun achi ture ofitti dabalanii jechaadha. Haala sanaan warri karaa godina bahaa jiran immoo nu fagoo jirra gaamma. Warri karaa godina bahaa jiran immoo karaa qopheessanii bobbaa eegalanii karaa sanarratti miidhaan sun gahee jechaadha. Miidhaan sun gaafa deeman bakka hayyuu dureen hin jirretti akkan waa'ee dirree quba qabaadhu barruudhaan na beeksisee deemee jechuudha jaalala Magarsaan. Dirree kibbaas dirree bahaas. Yeroo achi ga'an illee immoo koodiidhaan akka gahuu isaaniitti beeknus na hubachiisee deemee jechaadha. Ji'a tokko booda karaa itti wal dhageenyu kan yaadadhuu jiraate bilisummaa naannanii kan jedhu sirba nuu filuudhaaf reediyoo afaan Oromootiin karaa Somaaliyaarraa darbaa ture sanaan. Tole jennee egaa hin dhageenye deemanii erga deemanii bubbulanii booddee oduu isaanii dhaga'uu turaa nutti dhufe xiqqoo. Haa ta'u egaa ji'a tokkoon sana eegganne dhaamsi sun dhufuu dide. Raadiyoo majala ciifna, raadiyoo majala maal jenna dhufuu dide. Booda anaaf goota bobbaas godina bahaatti bu'uu qabnaa inni Harargee oborraa dhaquu qabnaa inni jaallan achi jiran arguudhaaf. Maaliif dirqamni waa waliigalaa kana egaa bakka buutee hordofte jedhamee anattis kennamee jechuudhaaf hin jedhe. So jaalgotamaa hawaasfaa achitti dhiifneetu ofii keenyaa anaaf goota bobbaas godina bahaa dhannee jechaadha. Godina bahaa deemnee achi akkuma geenyettis balaan biraa nu qunname amma. Waardiyoonni nu fuudhanii deeman nama 5 nuti gaaddisa tokko jalatti dhiifneetu Burusuuf Dhuggaasaa dubbisuu dhannee gaafa achi geenyee wal arginu dhannee ijoollee warra achitti waardiyaa dhiisnee dhufnes ol nutti akka dhufan godhaa jennu ituu taa'anii amma karaarraa dhufanii gaaddisa tokko jala taa'aniitu meeshaa isaanii kana maaliin qaqqaceelchinaa hin qulqulleessina jedhanii matireesiin tokkotti baaraqee namni wareegame jechaadha.
adii bareentuu tarree miidhagaa lolaa fi mucaan gorsaadhaan tokko wareegamanii jechaadha. Kana dhageenyee galgala gaaroo dhuunu jaallaniin eessa jiru waa'ee oduu jaallan keenya maal quba qabdu jennee wareegamuu isaanii dhageenyee jaalburussoo immoo kanuma nutti muudhaa fi karaa irratti nu darbe jechaadha. Ol gara Arsiitti deeme. Akkasi dhageenya wareegama jaallan keenyaa baay'ee ulfaataa ture. Namoonni kun namoota hoogganummaa qofaas utuu hin ta'in baay'ee keenyaaf akka hiriyaatti waggaa baay'ee waliin dabarsinee waan Somaalee garii waliin turre, mana barnootaa waliin turre, dirree keessatti immoo hunda keenyaaf akka fakkiitti warra ilaalaman turanii jechaadha. Magarsaan keessumaa. Egaa amma maal goonaadha kan itti aanu. Hoogganni dhaabichaa amma dirree jiru nama lama qofatti hafee jechaadha. Jaalgoota Ubbaas Bultumii fi Galaasaa Dilboo qofatti hafee jechaadha. Himtuun dhufne. Kanaafuu waraanatti waan kana humna jirutti ni himna moo hin himnuun gaaffii ture jechaadha. Hin himnuutti walii galle. Hin himnuutti kan walii gallee fi nuyi waraana kanatti amma battaluma wanti kun ta'e kanatti baafnee yoo himne maal abdii nurratti qabaateetu jiraata waraanni kun humni kun faca'uutu mala. Kanaafuu karaa bannee jaallan warra lubbuudhaan hafanii ala jiran kana qunnamuu keenya deebisnee yerootti agarsiisnuti himnaa jennee murteeffanne jechuudha. Himuu qofaa miti warri hafnes jaallan kana reeffa isaaniitii maali dhiisnee numan deemnudha. Murtiin keenya abadan. Rakkoon fedhe jiraatullee asuma dabarra hundi keenya kan jedhu murteeffannee jechaadha. Olii godina kibbaa bahaa Arsiirraas namni keenya dhufe. Hooggana dila kana ga'uu dhabdee ilaaliga amma akka inni ulfaataa ta'e. Anaaf immoo addatti ulfaataadha. Nama reefuu kunuu dargaggeessa cimaadha. Dhaabicha keessa qooda adda addaan kenne malee gaafatama kana fudhatanii sadarkaa duraa amantaa sana namatti kennuun waan guddaadha. Ulfina guddaadha. Achi immoo humna alaan hariiroo qaburraa cite. Biyya keessaa immoo yeruma kana jalli yeroo wareegamaniidhaan kana magaalaa keessaa immoo dargiin akka jirutti nama keenya guuree hidhaatti naqe Yaalibsaa fa'a. Mulugeetaa fa'a warra kan isaan kun magaalaa keessatti maadhee hojjetaa turan. Maadhee keessatti hojjechaa turan jechaadha. Walumaa galasaa dirreen kophaa dhaabbate jechuudha. Abdiin tokkittiin jiru uummata keenya qofa. Dhugaatti uummanni Oromoo godina bahaa seenaan yoomuu irraanfatanatti hin fakkaatu. Yeroon sun yeroo hamaadha jecha. Yeroo dhugumaan hamaa faca'u yookaan jiraatanii wareegamuu yeroo dheeraa keessa namaa darba ta'aa jechuutu mala jecha. Jettee abdachuu qofaa ta'aa jecha. Kanatti ta'e amma bara 1980 jaallanni wareegaman. Somaaliyaan waraana diin Islaam jedhu tokko nama 980 ol qabu hidhannoo jabaa hidhate nutti bobbaafte. Magaalaa keessaa namoonni keenya beektoonni keenya hojjettoonni lafa jalaa hundi isaanii hidhaman. Hoogganoota ala jiranii wal quba hin qabnu. Gaalli kun jabina barbaada jechuun obsa murannoo barbaada. Kanaaf inni qooda ummatichaa bakka guddaa kaa'uu barbaada. Jabina keenya qofa miti. Jabinaa fi nu waliin obsuu ummata sanaatiin jechaadha.
Maaliif yeroon sun kun hundi nurra ga'uu qofaa miti oolaat ture, abaartu ture, beelaat ture jechaadha. Waluma irratti guutee dhufe jechaadha. Hin obsinee humna dhufe sanas hamtuudhaanis ituu ilaaliin boodarra nu ofiisaatiin diigame, namoonni baay'eenis nutti galanii hidhannoo sirraa argannee. Kan dargiirra jechuudha. Dargii miti. Kanuma Somaalee irraatii hidhatee dhufe waraanaa Shee Ibraahim Bilisa tokko. Deebinee of ijaarre. Bara 1981tti humna tokko ittisaa roorroo jennee ijaarra. Humni kun naannoo daangaalee biyya gara Somaaleetti nu dhiyeessuu danda'uuf akka hojjetu kan jedhu. Isa dura isa xiqqoo isa dura ture nama alatti ergu murteeffanne. Tokko akkatti jarri keenya du'uu isaanii odeeffannoo maal akka qaban jaallan keenya akka irraa caalaattuu barachuudhaaf. Lammaffaas jiraachuu keenya hubachiisuudhaaf Jaalgoota Bobbaas Bultumii fi namoota 3 namoota 4 Milkeessaa Gadaa, Dursaa, Shee Bareentu kan jedhan miseensota gumii sabaa Central Committee turan erginee jechaadha. Akka carraa ta'ee isaanis karaa qopheessinirra deemanii milkiidhaan jara wal qunnaman. Kun nuuf breakthrough ture jechaadha. Jalqaba ture. Erga achi gahanii booddee haala jirus hubatanii maal jedhanii ergaa nuu deebisan. Ergaan kun yeroo deebi'ee jedhu bara 1983 fakkaata laga Qaaleetti waraana keenya humna keenya walitti qabnee hoogganoonni kee dhumaniiru jennee si dhossine malee. Kunoo jaallanis qunnamni jira. Absoon jaha biraanis deemaa jira jennee dhugaama jiru gaa. Kanaan dura immoo kasi dhossinee fi waan biraa miti. Hamileen kee tuqamee akka rakkoon seennee fi jennee hubachiifne jechuudha. Sana gaa akkasitti bira dabarree anis gaa dirqama kana fudhachuu qofaa miti. Gaaffiin amma immoo ana qofaatti hafeera amma Jaalgoota Bobbaasis deemeera. Hoogganuu jalqabdan amma qofaadha jechuudha. Jechuun egaa jaallan naannoo jirru wajjin duraan kibbaa bahaa turre hooggana tokko maqaa godina bahaatiin tolchine humna keenya hanga tokko jechuun humnicha caalaa hooggana bakka tokkotti waaltessine maqaa godina bahaatiin. Ana qofaa miti gaa jaallan jajjaboo dirreen sun qabdu yeroo rakkoof yeroo hamtuu san haala kanaanii jennee hin jilbeeffannu jedhan turan. Guutamaa Hawaas, Nadhii Gammadaa, Burussoo Boruu hedduudha isaan dhugaasaa bakka koo. Isaan kun abbaa biyyaa isaan kun hundi isaanii iyyuu gaa dhugaatti xiiqii nu qabate kana chaalenjii nu qunname kana waliin dura dhaabbachuun nu gargaaranii achirraa kaasnee egaa karaan qunnamtii qal'aa banameen ituma yaada wal jijjiirrannu kora sabaa qopheessuuf yaada wal jijjiirrataa ture dheeraadha yaada waliin achi maaliif karaan qal'aadha. Dirreedhaa ergaa erginaa biyya ollaa dhaqaa biyya ollaadhaan achitti bakka jarri keenya jaallan keenya jiranitti immoo darba achi immoo deebi'ee dhufaa jechaadha. Haala kanaan egaatuu deemnu bara 1989 kora sabaa qopheessuudhaan filmaanni godhamuu danda'e. Ani isa dura bakka bu'ummaa hayyuu dura teessoo duraan dirree achitti karaa irratti wareegameetiin hojjechaa ture jechaadha. Haala kanaan egaa humnicha ni hambifne qabsoo achi jiru ni jiraachifne maayyii irratti kora sabaa lammaffaa waamne jechaadha. Kora sabaa sana iyyuu mirkaneessuun gatii guddaa gaafate. Gatii guddaa gaafatee jecha. Keessattuu kan garaa dhiyaa ture gara sanatti achi darbuudhaan. Garaa dhiyaasa ture as fiduu isa qofaa miti argitee bara 1986 keessa kora sanattitu yaada qabnutuma hojjechaa jirrutu waa'ee jaarmiyaa yaada wal daddabarfachaa jirru duula hamaa tokko nutti baase dargin nutti bane
isa dura safaraadhaan biyya balleessee ture jechaadha. Garuma bishaan inni laga qoorsanii qurxummii ajjeesuu jedhan tokkotti kana godhee jechaadha. Booda 86 bakka nuti akka samii liberated areaatti ilaallu hunda isaa dhuunfatee midhaan boollaa baasee waan fedhe godhe. Nuunis gammoojjiitti nu dhiibe. Maal goonaa kan jedhu irratti Baalee, Arsiirraa, Harargeerraa lafoota dhuunfaa keenya jedhaman hunda dhuunfatee miseensota keenya nagaa warra jiraatan qotatan loon tikfatan buqqisee jira. Amma chaalenjii kana deebisuu qabna. Kana maal goon uummata keenya deebi'ee harka diinaa arguu hin qabu jennee ijuma cufannee uummata kana walitti guurree humna qabnu keessaa sarara caalutti ramannee Somaaliyaatti oofne jechuudha. Dhaqee baqattummaa naa jiraatu hanga guyyaan tolee jedhutti ergine jechaadha. Gartuu dura humna kana fuudhee deemee yaalladhii dursaa warri kaanis waliin jiru deeme humni kun karaatti illee gufaatiin xiqqoolaa ga'u malee nagaan achi ga'anii jecha. Kun immoo hariiroo biyya diddiigamaa jirtullee taatu qaawwaa tokko nuu uumee jechaadha biyya sanatti. Namni Jeneraal Morgan jedhamu tokko baga dhuftan jedhee nama keenya nuu qubachiisee sana keessaan baaneetu gaa warra dhiyaas qunnamuu dandeenye isaaniinis qunnamnee achirra akka dhufan karaa aanjessuu gaafa dhufan immoo wareegama ulfaataa kafalanii sun hundi ta'ee gaa kora sabaa lammaffaa sana argine. Dirree bahaa qabsooftu malee humtu hin jiru. Wanta ati duubaa abdattu of duraa of maddii keetii abdattu humtu hin jiru. Wanti jiru dambooba qofaadhaa jechaadha. Wanti argamu hundi sanaaniiti argama ture. Egaa amma hoogganoonni keenya sun akkasitti yeroo wareegaman anis qonna ni qabaachaa ture. Dirree seenee ergan seenee booddee immoo ba'aan sun irratti kufee ba'aa sana akka gaariitti irraa ba'eera jedheen amma yeroo ciisee yaadu irra aaneeraa jedhee yaada. Humni yeroo adda addaatti waa ta'ullee hin facaane adda bilisummaa Oromoo. Hoogganoonni keenya dhumanis waan isaan kufaniif sun hin hafne. Guyyaa yaadannoo sanas nutu murteesse. 1980tti murtaa'e. 1984tti murtaa'e. Yeroo murtaa'u immoo lola nurratti ta'ee murtaa'e. Bara 1984 irratti murtaa'e lolli bakka qubsuma keenyaatti ta'e nama 6 dhume itti aanee walgahii sana godhannee guyyaan sun akka murtaa'e goone. Guyyaa sana yeroo goonu gootonni yeroo adda addaatti wareegaman akka jiran ni beekna. Qabnees irratti haasofneerra. Sana kan jechuu kana filachuutti nu geesse yoo xiqqaate ilmaan Oromoo bakka hundarraa walitti dhufa bakka guddaarraa walitti dhufan bakka tokkotti wareegama akkasii dabarsuun isaanii caalaatti immoo nu ajjeestan illee qabsoo kana hin ajjeefne ayyu dureen keenya dootaan keenya jechuun suni guddoo nu tuqe bakka addaa kennineef suni akkasitti ta'e. Kanaafuu gargar hin baanu jedhanii boolla tokkotti ergaa guddaa ture. Amantii gargar hin baanu Oromoodha. Oromummaa keenyaan ka jedhuun ergaa cimaa ture. Akkas kana gaa tarii hin beeku haasaan dheeradhe ta'e sitti si deebisee hin beeku. Lakki bareeda yaaduma gaarii kaasaa jirra. Maaliif marii gaarii gochaa jirra. Sababiin isaas egaa seenaadha. Seenaa kana immoo isin yeroo jalqabaatiif qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa hoogganummaadhaan qabdan waan ta'eef egaa akkasitti miidiyaadhaan dhiyaattanii waan ture waan keessa darbe sana kaasuun mari'achuun waanuma barbaachisudha. Qabxii gaarii kakkaasaa jirra. Hedduu galatooma. Mee achuma naannoo amma koraa sabaa lammaffaa sanarratti wareegamni garagaraas kaffalameera jettaniittu. Egaa isa dura yeroon dheeraa ture egaa amma wareegamni sun bahee waggaa dheeraa sana
kora sana geggeessuu waan dadhabameef moo 1989 gidduu fi wareegama warri isin amma akkasumatti imaanaa isinitti kenname sanaan hoogganaa dirqama keessan bahaa turtanii wanni jedhan jiru haalatu mijoofne yeroo sana kora godhachuudhaaf. Hidaan Oromoo jabaatee Rorroo caaltee sadarkaa dabartee Maustan macaliftaree Somalee fallee biraanuma